Assalamualaikum. Jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Har'a kan itti argamu magaalaa Maayaa City yookaan Haroo Maayaadha. Magaalaan Haroo Maayaa magaalota gurguddoo Harargeen bahaa qabdu keessaa isin tokko. Magaalaan kun magaalota saffisaan guddachaa jiran keessatti akkasuma sadarkaa duraa irratti argamti. Har'a magaalaa Haroo Maayaa yookaan Maayaa City fi akkasumas qabeenya isin qabdu Haroo Maayaa yookaan bishaan guddicha Haroo Maayaa kan daawwannu ta'a. Haga xumuraatti Maayaa City daawwachuudhaan nu faana ta'a. Hayyo hordoftoota keenya akkuma magaalaa Haramaayaa daawwachiifnetti amma immoo bishaan Haramaayaa irratti argamna. Bishaan Haramaayaa qabeenya ittiin Haramaayaan tun beekamtuudha. Bakkoota gurguddaa Oromiyaa bahaa jiran keessaa inni guddaan bishaan Haramaayaa kana. Bishaan Haramaayaa kun bara kana bara hedduu deebi'ee kun akkuma argaa jirtan namoonni baay'een isaanii dharafa irratti daafaa jiranii. Bishaan Haramaayaa kana doonis yaabbannee gamas baanee guutuu isaa akkuma magaalaa isin daawwachiifnetti kan isin daawwachiifnu ta'a. Nufaana tura subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoo kanas share gochuudhaan wal biraan gahaa. Itti aansee eessa akka deemee isin daawwachiifnus comment irratti nuuf barreessuun dagatina. Turtii gaarii. Hayyee hordoftootaa fi daawwattoota keenya amma doonii yaabbannee Haroo Haramaayaa daawwachuutti argamna. Bara kana jechuudha. Haroo Haramaayaa akka duraan gaafa duraan deebitu guutamtee jirti. Namoonni hedduun daawwannaadhaaf dhufanii asitti yeroo gaarii fudhachaa jiru. Eessaa dhufte ati amma? Hamuuma. Hamuuma. Eessa hamuumaan tun? Hamuumaan dirreedhaadhaaf. Haramaarra wal dangeessu. Haramaati. Bishaan Haramaayaa kana akkamiin ilaalta? Bishaan Haramaa kana biifee akka inni dhufuudhaaf hedduu na gammachiise.
kanarraa qalbii fudhanna. Dhufnee itti bashannanna. Daawwannee haaratti galfanne. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya bishaan Haramaayaa daawwachuudhaan ammallee nu faana tura. Hayyee kabajamtoota keenya bishaan Haramaayaa daa'inee egaa deebinee booda nama isin yeroo baay'ee namoonni Haramaayaa dhufan itti goran malee hin deemne Ramadaan biratti argamte. Akkasii akkamii bishaan? Bishaan gabaaraan xiqqashoo alhamdulillah rabbiif galannee haa gahu. Bishaan hedduu hidhee jira hedduu guddatee. Ijoolleen biyyattii cufti ijoolleen keessaafuu Oromiyaan guutuun bishaan Haramaayaa hedduu hidhee jiraati. Ibsaatina Arameen jaalala isin eegaa jiraati. Kottaan isin hin jaalladha. Kottaa Aramee jaalalaa biratti jaalala unadhaa bishaan Haramaayaatti bashannana. Daawwata isin jaalanna. Wallahi gisee takka takkaasi maallaqa dhabdanillee firii sarbiisni kannaati kottaa ibsaatina. Akkana galu. Ramadaan bira dhuftanii bashannanuu hin dagatinaa isin hin jenna. Asuma Haramaayaatti argama. Yeroo hunda yeroo dhuftanitti Ramadaan irra gortan malee akka hin dabarre jira. Lakkoofsi bilbilaatti sun asirra maxxanfamee jira. 9 soddomii takka 28 duwwaa 43 Ramadaan jaalala Haramaayaa. Isartis akkanatti isin qopheessa firiidhaan. Akkan. Hayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya turtiin nuti magaalaa Haramaayaatti godhaa turre amma kan itti argamu gola artistoota Oromoo kan artistii keenya gameessa Elemoo Aliitiin hundeeffamedha. Gola kana keessatti suuraan artistoota Oromoo akkasumas namoonni Oromoo biratti seenaa gurguddaa qaban hunda isaaniitu hangafoota hanga ammaatti jechuudha. Haala gaariidhaan kaafamee yookaan siilamee kan jirudha. Dhugaa dubbachuudhaaf galmi kun galma guddaadha. Suuraan artistoota Oromoo namoota Oromoo keessatti seenaa gurguddaa qaban abbootii keenya hunda hawaasa keessatti argama. Dhugaa dubbachuudhaaf galmi kun artistii Elemoo Aliitiin qophaa'uunsaa waan hedduu nama gammachiisudha. Gola kana guutuu isaa kan isin daawwachiifnu ta'a. Haga xumuraatti gola kana daawwachuudhaan nu faana tura asumaan abbaa keenya Elemoo Aliitiis umrii dheeradhuu jiraadhuu galatoomii horii buli.